keenyi lafa iituun doongoon wataaddarri achi daawwatan maalla sagartanii barree awwaala isaa hin eegan wataaddarri bira daawwatan akka inni hin kaane akka itti warri kun warra si jibbu nama bira dhaabata achi gad deebisuudha nullee kana osoo hin goone deemuu qabnu doongoon yaadaan gara lamaan uumuu danda'a ani Oromoon gara na nyaatti wanti isin gammachiisu na gammachiisa waan hin hambee kullee waliin na haasa'u gammachuu ta'e balleessuu danda'u haala amma jiru mootummaan gurra jiru yaadee opiniyoonni summanni Oromoos dongoroo hojjechuu danda'a. Opiniyoon aangoo qabanna amma booda uummata Oromoo Itoophiyaatti mootii ta'a. Kanaaf ammoo ihaadeen kana subbine aangoo xiqqoo achi wayyaanee xiqqoo achi dhiibne garuu barcuma Oromaan irra teenyee uummata Oromootiif uummata kaan gowwoomsinee sirna abbaa irra itti fufsiifnaa waan jedhan xiqqoo argaa jira. Kuni dongora guddaa. Wayyaanee kan opiniyoon xiqqoo kenniteef qeerroo sodaattee. Waan biraa ta'e. Opiniyoon qabsoofteetiin. Opiniyoonis qabsoo Oromoo irra dhufte dirqamtee. Sambooda wayyaanee opiniyoo mataa of jala deebisuudhaaf aangoo itti kennite. Opiniyoon immoo akka amma gandarra deemanii lafa dhiitan kanaan lafa dhiitaa uummanni Oromoo yoo irraa galchalche kursii sanirraa wayyaanee isaan dhiita. Kanaaf akka nama ilaalaa jirutti haalli jiru injifannoo jiru recognize gochuun hubachuun gaarii. Akkuma nama dura jetti muummichi ministeeraas akka ittiin tuulaaluu qabu akka mootii biyyaatti miti. Akka qabsaa Oromoo tokkotti of laale Oromoofis ofiifis Itoophiyaafis gaariidha. Akka qabsaa Oromootitti amba godhu yaalu dhiisee mootii biyyaa jechuuf dhiisee mandeetiin isaa takkaaf takka ta'u yoo hubate kunis Itoophiyaan yeroo ammaatti biittisuun yeroo ammaatti lafa abbaa irreetirraa kaatee gara lafa dimokiraasiitti cehaa jirti. Dildila gubbaa jirti. Dildila kana qeerroon fuulduratti harkisaa jira, wayyaaneen duubatti harkisaa jirti. Dirqamni nama kanaa shofeera ta'ee baaburri kuni osoo qilee hin dhayine gama ceesisuudha. Opiniyoonis ta'e hoogganaan isaanii yoo wayyaanee wajjin duubatti harkifne yaan qeerroodhaan walitti bu'anii miidhamuu isaanii ooluu jechuudha. Kanaaf kanarratti yoo gadeeman barbaachisaadha. Uummanni Oromoo immoo injifannoo ta'e san hin tuffatinaa hin xiqqeessinaa. Injifannoo ta'e san immoo likki malee hin mirkaanina. Arra dhiisaati sirna wayyaanee erga awwaalle boodas qabsoo hin jiru. Maaliif kan qabsaa'aa jirru waan sadan saniif bilisummaa nagaa fi misooma argachuudhaaf uumuudhaaf sun immoo wayyaaneen saniif gufuudha malee waan biraati miti. Erga wayyaaneen kuftee booda bilisummaa keenya eegsifachuudhaaf nama Oromoo dhiisati nama Oromoo tokko beekama mangistii dhiisati qabsoon Oromoo qabsaa'onni Oromoo paartiin Oromoo tokko odoo aangoo qabate bilisummaan guutuutti dhufee jechuun dandeenya. Bakka lamaan nu jaalannu kuni Mararaan faan osoo muummicha ministeeraa maal ta'an mo'atanii jechuun filannoodha. Qabsoon achi tarkaanfatte jenna malee hin dhumne. Maaliif isaan illee halkanii guyyaa dalaganii dargaggeessa kanaaf hojii akka uuman Oromiyaa saamicha irraa akka hambisan ummanni keenya sirna abbaa irree alagaa jala bahee sirna abbaa irree keenya jalatti akka hin kufneef bilisummaan akka jiraatu wal jidduu teenyaa fi ollaa teenya nagaa akka qabnuuf ummanni dammaqu ummanni falmatu ummanni gurmaa'e sadarkaa civic society illee taatee sadarkaa political society jiraachuu danda'u qaba. Kanaaf yeroon ammaa tamanatti deebi'anii shubbisan osoo hin taane kan daaraan harka dumuceessitanii dhiiban. Ummanni Oromoo dhiibbaa paartilee